Ashamaa hordoftoota Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa akkuma beekamu chaanaalii kana jalatti qabiyyeewwan fiiziksii kutaa 9-12 kan isiniif hojjedhu isinitti himeen ture. Qaaduma saniin viidiyoowwan garaagaraa isiniif hojjechaa jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Sababni isaas waan hedduu irraa fayyadamtu waan ta'eef, akkasumas barattoota kutaa 9 fi 10 yoo taatan duubatti deebi'aatii viidiyoowwan kutaa 9 fi 10 hojjetaman jiru waan ta'eef isaan daawwadhaan affeerraa kiyyaa. Egaa amma kallattumaan qabiyyeen irra isiniif qopheessee dhiyaadheetti kan seenu ta'a jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa Physics and Human Society, fiiziksii fi hawaasa namootaa kan jedhu kan ilaalu ta'a jechuudha. Hawaasa fiiziksiin bu'aa maalii buusa, akkasumas hawaasa wajjin hariiroo akkamii qaba kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Amma xumura viidichaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Qabiyyeen inni jalqabaa Importance of Physics to Society. Faayidaa fiiziksiin hawaasaaf qabu. Faayidaan fiiziksiin hawaasaaf qabu maali yookiin fiiziksii barachuun faayidaa maalii akka nuu kennu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha as jalatti. Physics is one of the sciences that generate fundamental knowledge needed for the future technological advances that will continue to drive the economic engines of the world. Egaa fiiziksiin saayinsii beekumsa bu'uuraa nuuf maddisiisudha jechuudha. Beekumsa bu'uuraa maaliif nu barbaachisu? Teknooloojiiwwan fooyya'insa teknooloojii gara fuulduraa kan dinagdee addunyaa sochoosu taasisuuf jechuudha. Fooyya'insa teknooloojiiwwan gara fuulduraa kan dinagdee addunyaa kana sochoosuu danda'an akka mootoraatti kan tajaajiluuf beekumsa sana akka argannu kan nu tajaajilu yookiin kan nu deeggaru fiiziksidha jechuudha. Physics contributes to the technological infrastructure and provides trained personnel needed to take advantage of scientific advances and discoveries. Egaa fiiziksiin haldureewwan teknooloojikaalaa akkasumas namoota gahumsa qaban kan leenji'an maal godhuudha? Faayidaa argannoowwan saayinsawaa fi jijjiiramoota yookiin immoo fooyya'insa saayinsawaarraa akka nuyi fayyadamnuuf wantoota nu gargaaran nuu kenna jechuudha. Inni jalqaba haldureewwan teknooloojikaalaa nuu kenna jechuudha. Akkasumas namoota leenji'an kan gahumsa qaban, kan argannoowwan saayinsawaa haaratti fayyadamuu danda'anii fi fooyya'insa saayinsawaatti fayyadamuu danda'an nuuf kenna jechuudha. Physics is an important element in the education of chemists, engineers and computer scientists as well as practitioners of the other physical and biomedical sciences. Egaa fiiziksiin barnoota keemistootaa keessatti, injiinarootaa keessatti, kompiitara saayintistoota keessatti akkasuma fayyaa keessatti illee baay'ee kan fayyaduudha jechuudha. Important elementidha yookiin immoo damee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf keemistirii keessatti keemistoonni walnyaatinsa keemikaalaa gaggeessuu danda'u. Walnyaatinsa keemikaalaa kana yemmuu gaggeessan walnyaatinsi keemikaalaa kun anniisaa akkamii barbaada? Anniisaa ni gallakkisamoo ni fudhata? Ho'a akkamii irratti taasifamu yookiin walnyaatinsi sun gaggeeffamuu danda'a kan jedhu eenyurraa hubata jechuudha. Konseptii isaa fiiziksiirraa fudhachuu qaba jechuudha. The future of any country and its contribution to the global economy is linked to its ability to develop its human capital in the field of science and engineering. Egaa fuuldurri biyya tokko akkasumas gaheen isheen dinagdee addunyaa keessatti bahattu maal wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Dandeettii humna namaa ishee fiildiiwwan yookiin immoo dameewwan saayinsii fi injiinaringii irratti isheen qabdu wajjin kan xiyyeeffatedha jechuudha. Biyyi damee saayinsii fi injiinaringii irratti humna namaa gahuume hedduu qabdu carraan isheen daftee guddachuuf qabdu bal'aadha jechuudha. Through the scientists and the engineers, it is able to develop infrastructure for trade and industry. Egaa saayintistoota ishii fi injiinaroota ishii fayyadamtee haldureewwan daldalaaf mijaa'oo ta'an akkasumas industiriif mijaa'oo ta'an guddisuu dandeessi jechuudha biyyi tokko. Physics extends and enhances our understanding of other disciplines such as earth, agricultural, chemical, biological, environmental science, plus astrophysics and cosmology, subjects of substantial importance to all people of the world. Egaa fiiziksiin hubannoo keenya dameewwan saayinsii garaagaraa keessatti qabnu nu bal'isa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee lafaa yommuu qoran
beekumsa fiiziksii qabaachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee lafaa qorachuudhaaf lafti uumamaa waa'ee uumamaa immoo kan qoratu fiiziksiidha jechuudha. Agriikaalcharaal qonna keessatti akkamitti biqiloonni magariisni ifa aduu fayyadamuudhaan anniisaa ifa aduu fayyadamuudhaan footosenteesisii akka gaggeessan keemikaala keemistirii keessatti baayoloojii keessatti saayinsii naannoo garaagaraa keessatti saayinsiiwwan hawaa garaagaraa kanneen akka astroofiiziksii fi koosmooloojii keessatti faayidaa guddaa kan kennan kana keessatti fiiziksiin beekumsa keenya akka bal'ifnuuf nu tajaajila jechuudha. Physics can play an important role in developing strategies to combat climate change, in the development of clean energies, and in the development of technological advancements. Physics'n ulaagaawwan jijjiirama qilleensa baramaa addunyaa hambisuu danda'an guddisuu keessatti akkasuma akkaataa anniisaa qulqulluu ta'e itti guddisuu dandeenyu keessatti anniisaa qilleensa hin faalle yookiin immoo climate change'idhaaf sababa hin taaneef anniisaawwan qulqulluu kan dandeenyu anniisaa elektirikii ta'uu danda'a, anniisaa ifa aduurraa argamu ta'uu danda'a, akkasuma anniisaa qilleensaarraa yookiin bubbeerraa argamu ta'uu danda'a jechuudha. Again is the development of technological advancements. Akkasuma guddina fooyya'insa teekinooloojii keessatti fiiziksiin gahee olaanaa baata jechuudha. Physics improves our quality of life by providing the basic understanding necessary for developing new instrumentation and techniques for medical applications such as computer tomography. Eka fiiziksiin fooyya'insa yookiin sadarkaa jireenya keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa baata jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaaleewwanii fi maloota saayinsii fayyaa keessatti yookiin immoo buufataalee fayyaa keessatti itti fayyadamnu kanneen akka computer tomography, CT scan kan jennu jechuudha. Computer tomography'n kun kompitara fayyadamuudhaan X-ray nuyi qaama namaa keessaa kaasuu dandeenyu yookiin immoo suuraa fudhachuu dandeenyu jechuudha. Meeshaan kun bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Again magnetic resonance imaging MRI kan jennu kunillee maalidha jechuudha. Meeshaa osoo qaama namaa hin baqaqsiin yookiin immoo meeshaa qara qabu osoo hin fayyadamin qaama namaa keessaa magneetii fi raadiyoo weevii fayyadamuudhaan suuraa yookiin immoo informationii fudhachuudhaaf hojii ogeessa fayyaa tokkoof kan salphisuudha jechuudha. Again positron emission tomography meeshaan kunillee maalidha jechuudha. Meeshaa meetaboolizimii seelii qaama namaa keessatti gaggeeffamu safaruu danda'udha jechuudha. Meetaboolizimii jechuun diigamiinsa nyaataa yookiin immoo dhangaalee nyaataa xixiqqaarraa gara dhangaalee nyaataa gurguddaatti guddachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kaataaboolizimii fi anaaboolizimii jettanii kan baratan jechuudha. Waa'ee kana safaruu danda'a jechuudha. Meeshaan kun meeshaa kana fayyadamneet meetaboolizimiin seelii keenya keessatti gaggeeffamaa jiru sadarkaa maalirra akka jiru safaruu danda'a jechuudha. Meeshaan kun meeshaa kana yeroo baay'ee rakkoowwan namoota rakkoo sammuu qaban, namoota rakkoo onnee qaban akkasuma dhukkuboota akka kaansariitiin wal qabatan yaaluuf meeshaan kun hojiirra oola jechuudha. Meeshaan kunillee bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Akkasuma meeshaa kanatti fayyadamuuf beekumsa bu'uuraa fiiziksii nu gaafata jechuudha. Another ultrasonic imaging or ultrasound meeshaan kunillee akkasuma jechuudha. Pirinsipilii yookiin qajeelfama balaqqeessa'uu sagaleetti fayyadamneet maal gochuu dandeenya jechuudha. Haati fakkeenyaaf ultrasonic imaging fayyadamte ilmoo ishee garaa keessatti sadarkaa maalirra akka jiru ji'a muraasaan booda saalli mucaa sanirree garaa keessa osoo jiru dhiira moo dubara kan jedhu adda baasuun illee ni danda'ama jechuudha. Kunis bu'aa fiiziksiiti. Leezar sarjariiwwan yookiin immoo yaalii baqaqsanii hodhuu xiyyeeffaa fayyadamuudhaan gaggeeffaman jechuudha. Qaamni namaa osoo hin baqaqfamin xiyyeeffaa qofaan yaaliiwwan baqaqsanii hodhuu garaagaraa gaggeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhiitoowwan garaagaraa qaama keessatti ba'an ta'uu danda'a, kaansariiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Xiyyeeffaatiin fayyadamne sarjarii gaggeessuu dandeenya jechuudha. Isaan kunniin bu'aa fiiziksiiti jechuudha. Jireenya keenya fooyyessuuf fakkeenyaaf gama fayyaatiin wal qabate jechuudha. Again, physics and technology must work together to resolve the need for new technologies that will decrease the damage to our planet. Egaa fiiziksii fi teknooloojiin waliin qindaa'anii yookiin immoo wal faana hojjechuu qabu jechuudha. Maaliif fedhiiwwan garaagaraa yookiin deebiiwwan garaagaraa kennuudha. Fakkeenyaaf fedhii maalii? The need for new technologies that will decrease the damage to our planet. Fedhii teknooloojii haaraa wanta miidhaa pilaaneetii keenya irra geessisuu jiru dhabamsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni garaagaraa pilaaneetii keenya miidhuu danda'an jiru. Wantoota pilaaneetii keenya miidhuu danda'an sana teknooloojii fayyadamnee hambisuuf fiiziksii fi teknooloojii nu barbaachisa jechuudha. Again, for strategies to ensure that the people of developing countries have the tools to progress. Inni biraa immoo
namoonni biyyoota guddachaa jiran fakkeenyaaf biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiraannu mala guddina itti fufaa keessa gallu uummachuu yookiin immoo ulaagaa guddina itti fufaa keessa itti gallu uummachuu akka dandeenyuuf fiiziksii fi teeknooloojii wal simsiifnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Again, the need for solution to deadly diseases that remain straight. Furmaata dhibeewwan balaafamoo ta'an kan lubbuu namaa dhabamsiisaa jiran yookiin immoo rakkisoo ta'an itti fufaniif furmaata isaanii argachuudhaaf talaalliiwwan garaagaraa isaaniif qopheessuu ta'uu danda'a, qoricha isaanii barbaaduu ta'uu danda'a. Isa kana gochuudhaaf fiiziksii fi teeknooloojii wal simsiifnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. The need for solution to the increasing demands we place in our resources before they depleted. Egaa fedhii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun yookiin immoo fedhii waa tokko fayyadamuu dhalli namaa fedhiin wantoonni nuyi barbaadnu dabalaa dhufa. Wantoonni nuyi qabnu immoo dhumaa dhufu jechuudha. Kanaafuu riisoorsiin keenya osoo hin dhumiin fedhii keenya akkamitti guuttanna gaaffii jedhu deebisuuf fiiziksii fi teeknooloojii wal simsiifnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. The role of physics in our modern world is more important than any other time in history. Egaa gaheen fiiziksiin addunyaa ammayyaa keessatti qabu yeroo hunda caala yeroo kanatti baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Akkasuma hawaasni yeroo ammaa kun teeknooloojii irratti hirkachuun bu'aa fiiziksiin jireenya guyyaa guyyaa keessatti qabnu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Many aspects of modern society would not have been possible without the important scientific discoveries made in the past. Egaa sadarkaan hawaasa ammayyaa yeroo ammaa irratti argamu kun osoo argannoowwan saayinsawaa garaagaraa yeroo darbe keessa hin uumaman yookiin hin argaman ta'eeti har'a wantoonni irra geenye kun hin danda'aman turan jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan uumamuu hin danda'u ture, xiyyaarri uumamuu hin danda'u ture, bilbilli uumamuu hin danda'u ture jechuudha. Isaan maalirratti hundaa'aniiti jechuudha? Argannoowwan saayinsawaa sana dura argaman yookiin immoo kana dura argaman irratti hundaa'anii kan kalaqamanidha jechuudha. These discoveries became the foundation on which current technologies were developed. Egaa argannoowwan saayinsawaa yeroo darbe keessa argaman kanneen jenne kun bu'uura teeknooloojiiwwan amma irra geenyeeti jechuudha. Discoveries such as magnetism, electricity, conductors and other made modern conveniences such as television, computers, phones and other business and home technologies possible. Egaa argannoowwan dura argaman kanneen jenne kanneen akka magnetismii, electricity, conductors maaliif sababa ta'anii jechuudha? Wantoota jireenya keenya nuu mijeessan yookiin immoo jireenya keenya mijawaa fi gammachiisaa nuuf taasisan kanneen akka televizyinoota, kompiitaroota, bilbiloota fi kan kana fakkaatan akka uumamaniif sababa nuu ta'anii jechuudha. Kan dura argaman magnetismiin dura argame, elektirisiitiin akkasii, kondaaktarsiin, semikondaaktarsiin isaan immoo wantoota sana booda dhufaniif kanneen akka televizyinii, bilbila kan jenne kanaaf sababa ta'anii jechuudha. Akkasuma diskafarii dhumti kun immoo dura diskafar ta'uudhaaf maaltu qoratamuu qaba jechuudha. Fiiziksiin kan qoratu uumama waan ta'eef uumamni hubatamuu qaba jechuudha. Qajeelfamni uumamni ittiin hojjetu qoratamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti allaattiin balaleeti piriinsiipilii jedhamu osoo hin hubatamne ta'e xiyyaara hojjechuun hin danda'amu ture jechuudha. Uumamarraa ka'uudhaan addunyaa yookiin teeknooloojiiwwan garaagaraa fooyyessaa deemna jechuudha. Modern means of transportation mala geejjibaa ammayyaawaa kanneen akka xiyyaarota akkasuma telecommunicationin isaan kunneen hundi kanneen addunyaa mandara tokko taasisan maalirratti hundaa'u jechuudha? Qabiyyee fiiziksii irratti hundaa'u jechuudha. The influence of physics on society. Dhiibbaa fiiziksiin hawaasa irratti qabu yookiin immoo maal fiiziksii barachuun keenya maaliif nu fayyada yookiin immoo maaliif dirqama ta'a kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Simple mechanical devices such as pulleys and levers as well as complex modern machines like quantum computers and nuclear reactors would be impossible to create without the use of physics. Egaa maashinoota sasalphaa kanneen akka puulii fi fonqolchaa dabalatee maashinoota ammayyaa wal xaxaa ta'an kanneen akka quantum computer kan jennu kompiitaroota maal fayyadaman jechuudha. Qajeelfama yookiin piriinsiipilii quantum fiiziksii fayyadamanii daataa kuusanii fi daataa pirooses godhanidha jechuudha. Kompiitaroonni kunneen fakkeenyaaf kompiitaroonni amma durii nuyi itti fayyadamnu sirna baayinarii nambarii duwwaa fi tokko kan fayyadaman yommuu ta'u yookiin yuunitii biitii irraa ka'e jechuudha. Quantum computeroonni kun immoo qubit kan jedhamu fayyadamu jechuudha. Qubit kan jedhamu fayyadamuudhaan kan tajaajila olaanaa fi ammayyaawaa ta'e nuu kennanidha jechuudha. Nuclear reactors wanyaattuu nikulaaraa waraana keessatti kan itti tajaajilamnu akkasumas akka madda anniisaatti kan itti tajaajilamnu kun fiiziksiidhaan hin yaadamanii jechuudha. Physics lies as the root of many inventions that have had an enormous impact on the everyday life of the average person. Egaa fiiziksiin argannoowwan garaagaraa keessatti
dhiibbaa yookiin immoo gahee olaanaa qaba jechuudha. Gahee olaanaa qaba kan dhiibbaan isaanii yookiin immoo taateen isaanii jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e keessatti jechuudha. There are numerous ordinary objectives that people use regularly that rely on the science of physics to function, including semiconductors, lasers, X-rays, GPS devices, radio transmitters, and barcode scanners. Egaa meeshaaleewwan garaagaraa kan nuyi jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamnu hundi isaanii bu'aa fiiziksii irratti kan hundaa'anidha jechuudha. Hundi isaanii bu'aa yookiin saayinsii fiiziksii irratti kan hundaa'anidha jechuudha. Maal dabalate semiconductorsiin uumamuun meeshaaleen elektirooniksii garaagaraa akka ammayyaa'an baay'ee mijatu akka ta'an fakkeenyaaf flat screen, TVwwan, smartphonesin akka kalaqamaniif gahee guddaa kan baatanidha jechuudha. Lasers xiyyoota ifaa garaagaraa, X-ray raajiiwwan garaagaraa, GPS devices or global positioning system argama wanta tokko saatalaayitiiwwan garaagaraa fayyadamuudhaan kan beekuu dandeenyu. Radio transmitter, barcode scanners kun immoo footoonii yookiin immoo ifa fayyadamuudhaan kan kalaqamanidha jechuudha. Transportation vehicles such as automobiles, airplanes, and space shuttles could not be constructed without the help of physics experts. Egaa konkolaattonni garaagaraa fi xiyyaaronni garaagaraa gargaarsa beektota fiiziksii yookiin hayyoota fiiziksii malee hojjetamuu hin danda'ani ture jechuudha. Physics also useful for military purposes, informing the design of weapons. Egaa fiiziksiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti illee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf diizaayinii yookiin saxaxa meeshaalee waraanaa garaagaraa keessatti pirinsipilii fiiziksii itti fayyadamna jechuudha. Many of the scientists responsible for inventing the atomic bomb were physicists. Egaa saayintistoonni kalaqa yookiin argama atomic bombii keessatti gahee fudhatan baay'een isaanii fiizistoota turan jechuudha. Har'a immoo fiizistoonni maal keessatti gahee isaanii bahu jechuudha? Oomisha yookiin immoo uumama nuclear weapons meeshaalee waraanaa nuclearaa keessatti gahee isaanii bahataa jiru jechuudha. Kanaafuu fiiziksiin gahee yookiin immoo faayidaa hunda galeessa ta'e qaba jechuudha. Physics communities and their roles. Waldaa yookiin hawaasa fiiziksii fi gahee isaanii. Physics communities are an organized group of persons associated together for scientific purposes. Egaa physics communities kan jennu waldaan fiiziksii yookiin immoo hawaasni fiiziksii dhaabbata yookiin immoo garee yookiin gurmii namootaa kan maaliin walitti qabaman jechuudha. Kaayyoo saayinsawaatiif kan walitti qabaman jechuudha. Kaayyoo saayinsawaatiif yookiin immoo kaayyoo saayinsii fiiziksiitiif kan walitti qabamanidha jechuudha. This organization is established at the level of national, continent as well as worldwide based on their aims. Egaa dhaabbattoonni kunneen yookiin waldaaleen kunneen kaayyoo isaanii irratti hundaa'uun sadarkaa biyyaalessaatti at the level of national, sadarkaa ardiitti at the level of continents and at the level of international or worldwide kaayyoo isaanii irratti hundaa'anii kan irratti hundaa'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ethiopian Physical Society or EPS was established by Ethiopian physics of professionals to enhance physics research and education, thereby contributing its share to the overall development of the country. Egaa waldaan fiiziksii Itoophiyaa hayyoota fiiziksii Itoophiyaatiin kan hundaa'ee fi kaayyoon isaa yookiin sababni inni hundaa'eef maalidha jechuudha? Barnootaa fi qorannoo fiiziksii guddisuudha. Kana gochuudhaanis immoo guddina biyyaa keessatti gahee mataa isaa bahachuufi jechuudha. Here are objectives of EPS or objectives of Ethiopian Physical Society. Kaayyoo waldaa fiiziksii Itoophiyaa kaayyooleen isaa maal ture kan jedhu as jalatti kaaseera jechuudha. The first one is to promote physics education and research in the country. Inni jalqabaa qorannoo fiiziksii fi barnoota fiiziksii biyyattii keessatti beeksisuu fi guddisuudha jechuudha. Beeksisuu yookiin guddisuu fi jechuudha. Inni lammataa to organize and coordinate various conference on physics education and exchange of scientific information. Konferensiiwwan fiiziksii barnoota fiiziksiin wal qabatan qopheessuu fi qindeessuu akkasumas odeeffannoowwan saayinsawaa garaagaraa wal jijjiiruuf kan hundaa'edha jechuudha. The third one is to popularize physics in order to make students develop interest in physics. Inni sadaffaan fiiziksii beekamaa taasisuudhaan barattoonni fiiziksii barachuuf fedhii akka horatan gochuudha. To promote active participation of Ethiopian physicists and the general public in the design and implementation of the physics curriculum.
saxaxa yookiin dizaayinii sirna barnoota fiiziksii fi hojiirra oolmaa sirna barnoota fiiziksiitiif hayyoonni fiiziksii Itoophiyaa fi hawaasni bal'aan dammaqinaan akka irratti hirmaatu taasisuudha jechuudha. Inni dhumaa to create a means for disseminating scientific information and etc. Maalidha jechuudha? Mala odeeffannoon saayinsawaa itti tatamsa'u yookiin itti daddarbu uumuudha jechuudha kaayyoon dhaabbata kanaa. Other physics community is Ethiopian Physics Society in North America. Kun immoo waldaa fiiziksii Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa keessatti jechuudha. Was established to promoting physics education and research among Ethiopians in Ethiopia and North America. Waldaan kun immoo ibsa kan jennuun Ethiopian Physics Society in North America kan jennu kun immoo maalidha jechuudha? Hayyoota fiiziksii Itoophiyaanota ta'an kan biyya Itoophiyaa fi Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan gidduutti qorannoo fiiziksii fi barnoota fiiziksii beeksisuu yookiin immoo guddisuudha jechuudha isaan gidduutti. The mission of IPSNA was to promote and support the education and the training of Ethiopian physics professionals by donating educational materials, field equipment, computing facilities and provide scholarship. Egaa mul'anni dhaabbata kanaa hayyootaa fi leenjii ogeessota fiiziksii Itoophiyaa maloota garaagaraatiin deeggaruudha jechuudha. Malli tokko maali? Donating educational materials. Meeshaalee barnootaa arjoomuudhaan field equipment. Meeshaalee dirree irratti itti fayyadamu. Meeshaalee yaalii ta'uu danda'a arjoomuudhaan. Computing facilities. Kompiitaroota garaagaraa kennuudhaan. Provide scholarship. Scholarship yookiin immoo carraa barnootaa kennuudhaan hayyoota yookiin immoo namoota fiiziksii irratti hojjetan deeggaruuf kan hundaa'edha jechuudha. The other is African Association of Physics Students or APS. Inni kun immoo waldaa fiiziksii barattoota Afrikaati jechuudha. Waldaa fiiziksii barattoota Afrikaa. Is Student Educational Association. Waldaa kana immoo barattoonni kan hundeessanii fi barattoonni kan sochoosanidha jechuudha. It comprises students and recent graduates who are interested in physics. Barattootaa fi eebbifamtoota yeroo dhiyoo fiiziksii irratti fedhii qaban kan of keessatti hammatedha jechuudha dhaabbanni kuni. The purpose of the organization is to encourage physics students in their scientific and professional work in an African and an international context. Kaayyoon dhaabbata kanaa maalidha jechuudha? Barattoota fiiziksii hojiiwwan saayinsawaa fi ogummaa isaanii irratti sadarkaa Afrikaa fi sadarkaa addunyaa irratti jajjabeessuudha jechuudha. Hojiiwwan barattoonni fiiziksii saayinsii fi ogummaa isaanii guddisuuf hojjetan sadarkaa Afrikaa fi akkasumas sadarkaa addunyaa irratti jajjabeessuu yookiin guddisuuf jechuudha. As well as to promote relations between physics students from all over the world. Akkasuma hariiroo barattoota fiiziksii addunyaa guutuu jajjabeessuuf jechuudha. The APS is committed to supplement physics education with an international scientific experience and is affiliated with physics societies and departments. Egaa waldaan fiiziksii barattoota Afrikaa kuni maal godha jechuudha? Barnoota fiiziksii muuxannoo saayinsawaa addunyaa faana maal godha? Fooyyessaa jechuudha. Muuxannoowwan saayinsawaa addunyaan irra keessa hedduu jiru. Muuxannoowwan kana fayyadamee barnoota fiiziksii fooyyessuuf kan hojjetu akkasuma maal wajjin hidhata qaba jechuudha. Dhaabbileewwan yookiin immoo koominiitiiwwan fiiziksii garaagaraa fi dipaartimentiiwwan yookiin dameewwan fiiziksii gargaaruu danda'an garaagaraa wajjin hidhata kan qabudha jechuudha. Dhaabbanni kun APS is open to all persons committed to physics. Egaa dhaabbanni barattoota fiiziksii Afrikaa kun nama kamiyyuu kan fiiziksii irratti hojjechuu barbaaduuf banaadha, miseensa ta'uu danda'a jechuudha. Isiniyyuu miseensa ta'uu dandeessu jechuudha. Egaa kitaabni keessan hojii garee isinii kenneera jechuudha. Waa'ee waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaa yookiin dhaabbata saayinsii hawaa Itoophiyaa or ESS akka Google irraa sarchi gootanii dubbiftaniif kun faayidaawwan garaagaraa qaba. Tokko Google irraa akkamitti waan ta'e sarchi gootanii odeeffannoo argachuu akka dandeessan
muuxannoo keessan gabbifattu. Lammaffaa immoo wanta hundi kitaaba irratti hin kaa'amu, wanta hunda barsiisan nama hin barsiisu. Odeeffannoo bal'aa ta'e waa'ee dhimma barbaadanii tokko irratti akka argattan akka filannoo gaariitti akka fayyadamtaniif jechuudha. Kana hojiirra oolchaa. Other is making of physics knowledge. Beekumsa fiiziksii gonfachuu yookiin horachuu akkamitti beekumsa fiiziksii argachuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. There are two types of knowledge from two entirely different sources. Beekumsa gosa garaagaraa lamatu jira jechuudha. Maddoota beekumsaa lama irraa. The first is knowledge through experience. Inni jalqabaa kun beekumsa muuxannoo irraa argannuudha jechuudha. Beekumsa muuxannoo irraa argannu kunis maaliin ta'uu danda'a? Seeing ilaaluudhaan, hearing about something waa'ee waan ta'ee dhaga'uudhaan, feeling something waan ta'e miireeffachuudhaan kan argannu posterior knowledge jedhama jechuudha. Posterior knowledge kan jennu kun beekumsa muuxannoon booda yookiin immoo beekumsa muuxannoodhaan dhufu jechuu nu dandeenya jechuudha. Beekumsi kun wanta ilaaluudhaan ta'uu danda'a, dhaga'uudhaan ta'uu danda'a, dhandhamuudhaan ta'uu danda'a, tuqnee qabachuudhaan, fuunfachuudhaan ta'uu danda'a jechuudha. Ekspiriyaansii booda yookiin immoo eksperimentii booda beekumsi nuyi argannu beekumsa muuxannoon dhufu yookiin posterior knowledge jennaan jechuudha. Inni biraa there is knowledge that does not come from experience. Kan muuxannoo irratti hin hundoofne jira jechuudha beekumsi. But instead is intuitively supplied from reason itself. Sababarraa waa tokko sababeessuurraa beekumsi nuyi argannu immoo beekumsa muuxannoo irraa hin dhufne yookiin immoo prior knowledge jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kunis beekumsoota akka loojikii fi herreegaati jechuudha. Knowledge like logical and mathematical truths are called prior knowledge. Prior knowledge kan jennuun jechuudha. Kuni amma eksperimentii nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Tokko ida'uu tokko lama ta'uu ni beekna. Kuni sababa keenya jechuudha. Kudhan ida'uu kudhan immoo 20 ta'uudhaaf dhagaa 10 fi ammas dhagaa 10 dabaltee eksperimentii isa hojjettee agarsiisuun dirqama miti jechuudha. Okay. Inni jalqabaa experimental knowledge. Beekumsa yaalii irratti hundaa'e yookiin immoo muuxannoo irratti hundaa'e jechuudha. Experiential or posterior knowledge is of many types. Gosa garaagaraatu jira jechuudha. Beekumsi yaalii irratti yookiin muuxannoo irratti hundaa'e kun four of them are isaan keessaa sensory perception qaama miiraa keenyaan beekumsa nuyi argannudha jechuudha. Isaan kunneen maalidha jechuudha? Waan ta'e ilaaluudhaan, tuquudhaan, dhaggeeffachuudhaan, dhamdhamuudhaan, fuunfachuudhaan beekumsa nuyi argannudha jechuudha. Kanaafuu sensory perception jennaan jechuudha. Inni lammataa introspection. Introspection kan jennuun akka qaama miiraa jahaffaatti kan ilaalamudha jechuudha. Akka qaama miiraa jahaffaatti kan ilaalamu akkaataa hojii sammuu keenyaa sirriitti gadi fageessinee yaaduudhaan yookiin immoo sirriitti of ilaaluudhaan yookiin of qorachuudhaan beekumsi nuyi argannu introspection jedhama jechuudha. Introspection of qorachuudhaan yookiin immoo keessa ofii gadi ilaaluudhaan yookiin immoo gadi fageessinee yaaduudhaan kan argannu introspection jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf if I go to a doctor complaining of an aching back, she will ask me to describe my pain. Amma fakkeenyaaf isin dhukkubsattanii mana yaalaa deemtan ogeessi fayyaa dhukkubbii kee akka ibsattu si gaafata jechuudha. Yeroo kana through introspection gadi of ilaaluudhaan yookiin immoo of qorachuudhaan I then made report well it is a sharp pain that starts right here and stops right here. Maal jechuudhaan iddoo isin dhukkubu sana sirriitti of ilaaluudhaan yookiin immoo of qorachuudhaan akkaataa dhukkubbii keessan ibsattu jechuudha. Baay'ee na dhukkubaa iddoo kanaa qabama iddoo kanatti na dhukkubaa jettanii ibsattu jechuudha. Yeroo kana namni isin yaalu sun yookiin immoo ogeessi fayyaa sun waan isin dhukkubsattan sana kallattiidhaan isatti hin dhaga'amu isa dhukkubaan jiru jechuudha dugdi isaa. Kanaafuu waan isin of gad ilaaltanii yookiin of qorattanii itti himtan sana akka madda odeeffannootti fayyadameet maal isinii godha jechuudha? Yaadii yookiin qoricha isiniif kenna jechuudha. Inni sadaffaan memory yaadannoodha jechuudha. Yaadachuu. A memory is like a recording device that captures events that one can experience more or less in the order that they occur. Egaa
Miimoriin immoo yaadannoodha jechuudha. Yaadannoodhaan barnoota hedduu, beekumsa hedduu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf isin ni nyaattu, ni dhugdu, ni barreessitu, ni dubbistu. Garuu beekumsoota kan har'a miti kan argattan. Kana dura barattanii, kana dura beektuu, garuu har'as yoo isin barbaachise gadi fuutanii itti fayyadamtu jechuudha. Saayikilii oofuu ta'uu danda'a, konkolaataa oofuu ta'uu danda'a. Beekumsa sammuu keessan keessa kuufamee taa'e. Fakkeenyaaf jechoota garagaraa yeroo baay'ee kan isin itti fayyadamne garuu yeroo miidiyaa irratti yookiin namoonni yommuu dubbatan kan isaan hubattan yaadannoo keessan keessa yookiin immoo kutaa sammuu keessanii keessaa fuutanii kan itti fayyadamtanidha. Beekumsoonni bifa kanaan kuufamanii argaman miimoorii jedhamu jechuudha. Inni dhumaa teestimonii dhuga ba'umsa jechuudha. Dhuga ba'umsi kun wantoota barraa'an ta'uu danda'u, kitaabolee garaagaraa ta'uu danda'u, wantoota bifa viidiyootiin waraabamanii ta'an, bifa sagaleetiin waraabamanii ta'an ta'uu danda'u jechuudha. Garuu amanamummaan isaanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Beekumsa gama kanaanis argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraan beekumsa muuxannoo irratti hin hundoofne yookiin immoo beekumsa yaala irratti hin hundoofne yookiin prior knowledge kan jenne sana jechuudha. We gain access to this knowledge through rational insight. Egaa beekumsa kana dandeettii yaaduu keenyaatiin kan argannudha jechuudha. Dandeettii yaaduu keenya of qorachuu wajjin tokko miti garaagarummaa qaba. Of qorachuun waanuma sitti dhagahamaa jiru gadi fageessitee yaadda jechuudha. Inni kun immoo prior kan jennu kun immoo dandeettii yaaduu keetii, sababeessuu keetii, dandeettii sababeessuu keetii irratti kan hundaa'udha jechuudha. Fakkeenyaaf 2 + 2 = 4. Amma kuni beekumsoonni kunneen silas dubbanneerraa herreegaa fi loojikii of keessatti qabatu jechuudha. Herreegaa fi loojikii of keessatti qabatu. Amma 2 qixxee ta'a 4 jechuuf teessoo 2 fiddee ammas teessoo 2 itti dabaltee 4 jechuun dirqama miti jechuudha. Sababa qabda tokko ida'uu tokko 2 waan ta'eef 2 ida'uu 2 immoo 4 ta'a jettee kaa'uu dandeessa. This is logical. Kun amma dandeettii sababeessuu keetiiti jechuudha. Dandeettii seera loojikii yookiin herreegatti fayyadamuu keetiiti jechuudha. Okay, other is scientific method. Waa'ee mala saayinsawaa kan ilaaludha jechuudha. The scientific method is an ordered series of steps to acquire knowledge based on experimental evidence. Egaa mala saayinsawaa kan jennuun tarkaanfiiwwan hordofamuu qaban kan beekumsa ragaa yaaliin mirkanaa'e irratti hundaa'e itti argannudha jechuudha. Beekumsa yaaliin mirkanaa'e argachuuf malli hordofuu qabnu mala saayinsawaa jedhama jechuudha. Examples of scientific method in physics. Fiiziksii keessatti malli saayinsawaa nuyi fayyadamnu maali kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Amma fakkeenya isaa egaa scientific methodiin kun malli saayinsawaa kun maal jalatti ramadama jechuudha. Experiential or experimental knowledge jalatti ramadama jechuudha yookiin immoo experiential knowledge jalatti kan ramadamudha jechuudha. The first one is observation, daawwannaadha jechuudha. Mala saayinsawaa keessatti steppiin inni jalqaba, tarkaanfiin inni jalqaba daawwannaadha jechuudha. Fakkeenyaaf the water boiled at lower temperature when I was visiting the mountains than when I was in other cities with low altitudes. Egaa namni kun maal daawwate jechuudha? Bishaan gaara guddaa irratti dafee danfeef yookiin immoo qabxii danfina yookiin tempereechara xiqqaa irratti danfeef jechuudha. Yeroo immoo magaalaa ol ka'iinsa gadaanaa qaban keessatti dhaqee danfisu tempereechara olaanaa irratti danfe yookiin immoo turee danfe jechuudha. Kuni gaafii isinitti uuma isiniyyuu jechuudha. Maaliif garaagara ta'e? Then the second one is question. Gaafii itti uuma jechuudha nama kanatti yookiin gaafii isinitti uuma. Why does my water boil at different temperatures? Maaliif bishaan kiyya tempereechara garaagaraa irratti danfe? Sabstaansii wal fakkaataadha. Achittis bishaaniin danfise, asittis bishaaniin danfise. Maaliif adda adda ta'e? Gaafii cimaadha jechuudha. The third one is research. Amma maal gootu jechuudha? Qorannoo gaggeessitu jechuudha. Qorannoo mataa keessanii gaggeessitu. Wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeessu qorannoo kana keessatti. In a chemistry book, you read that the boiling temperature of a substance depends on the strength of the molecular bonds of substance and the pressure. Egaa kitaaba chemistry keessatti maaltu barraa'e jechuudha? Qabxiin danfina wantoota hidhoo molekulaaraa gidduu isaa jiruu fi dhiibbaa atmosfeeraa irratti akka hundaa'u ni dubbiftu jechuudha. Kuni qorannoo isaati jechuudha. Kanarraa ka'eet amma maalidha jechuudha? Qabxiin danfina wantoota molekulaar boondii wanta sana irratti ni hundaa'a, dhiibbaa atmosfeeraa irratti ni hundaa'a jechuudha. Amma waa'ee wantoota kanaa erga xiinxaleen booda namni kun mala dha'e jechuudha. Hypothesis.
Inni taanu riisarchii taasisanii wanti isin gootan mala saayinsawaa keessatti mala dhooftu jechuudha. Since the atmospheric pressure changes with altitude, the boiling temperature of water is different at different altitudes. Amma kuni mala dha'ee jechuudha. Dhugaa ta'uu danda'a, ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Eksperimentii keessanii mirkaneessitu. Amma adaduma ol ka'iinsi dabalaa deemuun dhiibbaan atmosfeerii jijjiiramaa waan deemuuf qabxiin danfina bishaanis ol ka'iinsa wajjin jijjiiramaa jedhee mala dha'e namni kun. Mala dha'e kana maaliin mirkaneessa? Yaalii gaggeessee mirkaneessa jechuudha. Experiment, you decide to heat water at different altitudes and record the boiling temperature. Egaa yaaliin keessan maalidha jechuudha? Iddoo garaagaraa deemtanii bishaan danfisuudha jechuudha. Qabxii danfina bishaanii keessan immoo galmeeffachaa deemudha jechuudha. Kun bifa kanaan fakkeenyaaf sirrii irra galaanaa yookiin immoo 0 meetira irratti 100 digirii seelshiyees irratti danfee bishaanii 150 irratti 99.5 degree Celsius akkasumatti deemet 1524 irratti 95 degree Celsius irratti dafee jechuudha. Amma hypothesis namtichi dura kaawwate sun sirriidha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Adaduma ol ka'iinsi dabalaa deemuun qabxiin danfina bishaanii maal ta'aa deeme jechuudha? Hir'ataa deeme jechuudha. Kanaafuu maal gochuu dandeessu jechuudha? Amma conclusionii kaa'uu dandeessu jechuudha. Conclusionii garuu asitti iddoo kanatti osoo eksperimentiin keessan faallaa kana agarsiiseeti osoo kun soba ta'eeti mala kan irra deebitanii dhooftu jechuudha. Malli kun asii ka'eet irra deebi'a jechuudha. Hypothesis keessan mala biraa keessaniin gaafii keessan deebiftu jechuudha. Amma garuu hypothesiin keenyaa fi eksperimentiin keenya wal deeggara waan ta'eef conclusionii keessu kaa'uu dandeessu jechuudha. The original hypothesis was correct. Malli dhoofne sirrii ture waan ta'eef the boiling temperature of water decreases approximately by 1 degree Celsius. Kanaafuu adaduma nuyi ol ka'iinsa guddaa irratti ol baaneen qabxiin danfina bishaanii hir'ataa dhufe jechuudha. Tole kutaanarraa kana fakkaata. Kanaafuu yaada akkasumas maaltu isinitti tole maaltu isinitti hin tolle maaltu fooyya'uu qaba koomentii keessatti yaada keessan naa kenna. Akkuma jalqaba isiniin jedhe barattoota kutaa 9-10 yoo taatan viidiyoon isiniif hojjetame jira waan ta'eef duuba deebi'aatii daawwadhaa. Chaanalicha subscribe gochuun subscribe gochuun isinitti fayyadama barattoota garaagaraa biraanis dhaqqabsiisa. Anas na jajjabeessaan isiniin jedha. Kutaa lammaffaa fi kutaa itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naa ta'aa. One love.